Akkam nagaa jirtu mallattoolee balaa yeroo ulfaa mudatan torba isinitti hima. Hanga viidiyoon kun dhumatutti na wajjin turuu hin dagatina. Dubartoonni kamuu mallattoolee ulfaa balaa jedhaman torba beekuun isaan irra jiraata. Innis mallattoolee asiin gaditti tarreessinudha. Inni jalqabaa mallattoo yeroo ulfaa mudatan keessaa dhiiga qaama saalaa keessaa dhangala'u. Dhiigni qaama saalaa keessaa dhangala'u yeroo idilee kamittuu kan ta'u miti. Rakkoon yoo hin jiraanne. Innis rakkoo ulfaa wal qabate, rakkoo hobbaatiin iddoo isaa gadhiisuu, rakkoo hobbaatiin iddoo isaa malee uumamuu fi rakkoo ulfirraa bahuun wal qabateen dhiigni jiraachuu danda'a. Kanaafuu ulfa taatee dhiigni ni jiraata yoo ta'e hatattamaan gara dhaabbata fayyaa deemuun ilaalamuu qabdi. Inni lammaffaa mataa dhukkubbii cimaa. Mataa dhukkubbii cimaan yeroo ulfaa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa wajjin dhufuu wal qabatee kan uumamuu danda'u yoo ta'u, inni yoo jiraate dhukkubbiin cimaan keessattuu ija daangessuu waliin ija wanta ilaallu gurraachessinuu mul'isuu wal qabatu kun yoo jiraate hatattamaan gara dhaabbata fayyaa deemuun ilaalamuun nurra jiraataa jechuudha. Fuulaa fi harki akka tasaa'ii ta'u. Inni kuni kan dura baratamerraa miilli yeroo ulfaa dubartii irratti normaalii ta'uu danda'a. Garuu akka tasaa osoo hin eeggamin fuula, ija, miila kan ta'u yoo ta'e innis dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa mudatu wal qabate dhufuu waan danda'uuf gara dhaabbata fayyaa deemuun dirqama barbaachisaa jechuudha. Inni biraa inni arfaffaan sochiin daa'imaa hir'achuu. Sochiin daa'imaa tasa kan hir'atu yoo ta'e isa dura dhageeffatturraa haati sochii daa'ima ishee hir'ate kan dhageessu yoo ta'e gara dhaabbata fayyaa deemuun yaala argachuun ishee irra jiraataa jechuudha. Inni biraa dhukkuba garaa cimaa yoo jiraate. Innis yeroo tokko tokko hobbaatiin dhaaba gadameessaa wajjin yeroo wal gadhiisu kan uumamu yoo ta'u, kanaafuu yoo dhukkubbiin garaa cimaan jiraate ulfi iddoo isaas malee gadameessaan ala ulfi jiraachuu waan danda'uuf carraan sun waan jiruuf gara dhaabbata fayyaa deemuun ilaalamuun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraa dhukkuba garaa cimaadha. Isa ilaallee jirra. Inni biraa ho'a ol ka'aadha. Ho'i ol ka'aan tempereechar digirii seelsheesiinsaa 38 ol ta'e keessattuu dhangala'aa foolii qabuun kan dabalame yoo ta'e gara dhaabbata fayyaa deemuun ilaalamuun dirqama ta'a jechuudha. Ulfi imala bareedaadha. Garuu mallattooleen kunniin yoo kan jiraatan ta'e haati ulfaa takka yookiin maatiin gara dhaabbata fayyaa geessuudhaan akka yaala argattu taasisuun nurra jiraataa jechuudha. Viidiyoon kun kan isinitti tole, kan isin fayyade yoo ta'e laayik, fooloo, koppiliink, riipoost gochuudhaan nama barbaachisuuf akka geessitan isin gaafadhaa. Galatooma.